واي ما نام خنا والله لازم باكن تكنا برد دبتين بيخ سيجري فتيانو أكني في بحنتين دبتين أنا يوني في علمنا ما نصدقين اللي ربي توكيتشات ونعركه والله قرآن قبدين كخد يوني في باخين واي اللي تي نتيس دبتين أنا لقوا مثلا باخين خيس جراته اللي ما نخنا في ده الرجود ده نما بعرف اللي والكوبا كبني بعرف حافظان والكوبا كبني حافظان مريتين ما نسنو نهدنا جنان قبيتو لجيرة كيف وده نمني هين كنا الدنيا تنقبر رنجرو ربي توكيتشات هي ملي خلتني خلت هي بديلين بديتية أنا تبليس أو بليس خيالين بديتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تابي دعوتو تغيرنا. أكمل نجاح فيا جرّ جرّتو إسنجتشا. الرّا مال قبضتي لبتي يجون كيسن هنولمو. الرّا وننين قبضتي لبه. حفيظاتو بران لبه. ويفين إسي بران لبه إسي واقعات شوفي. دعوتو تغيرنا سلامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تابي خبجمتو تا نجشتو. Dhugaadha. Wanni inni si gaafachuu dhufe waan qilleensarra deemaa jira agartee dubbii ilillii fi fatiyaa san keessatti fatiyaan eega dhukkubee torbaan kutee dhukkubee garuu torbaan kana ililliin si wajjin gartee mana kana dhufte waan san gartee waan sanati akkamitti fitte fatiyatti himtee fidde moo yaa ammaa baaritti himtee fidde moo mana kana ilillii san akkamitti fitte? Nosaa dhugaa feetee bagana gaafattee hedduu takka galatoomina gaafachuu feetiif ani ilillii baharis quban qabu akkaanitti mana kana fidee jechuudha. Dhugaadha fatiyaalleen quba hin qabdu. Nadda waltee haafizaa fatiyaas ni dhukkubee jaanii fatiyaan laaluu fadha. Holtuutii lubsamat kararra na fuudhi jettee natti hiraarte sigalee dhalaan dhalatti magantaadha. Yeroon fi isin bilbila dawwaltee haafizaa fatiyaan laaluu fadha fatiyaa jecha qottuun irraa qabu yeroo isin jetteen dhaqeen kararraa fuudhu namni tokko illee hin beeku hatta ijoolleen hojii viidiyoo san keessa jirtullee quba hin qaban. Yeroo sun tokko quban qaban jechuudha. Namni tokko quban qabu. Baarii fi fatiyaanis quban qaban. Namni tokko quban qabu. Dhufuu ishii sana asumatti harkansii wajjin. Anumaatu fidee dhugaa rabbi dubbachuudhaaf dhiifamaan fatiyaa gaafadhaa akka isii dhukkubuus dhageetiin jira dhukkubuusiitis ni gaafadhaa jechumaanii jettee anis walitti nu fayyistaa yeroo isin jettu hayyee tole fatiyaan kana hayyamtu natti fakkaate deebee akka nama barcaa godhutti fatiyaadhaa afee fatiyaan hin jirtu yeroo sanii ijoolleedhaan afaa jeeni mucoo mana kana fide fatiyaan mana kana isii dhufte fatiyaan ol seente boodaan gizeen fatiyaan osoo fatiyaan mana jirtu ilillii fiiti. Kana gizeen ani ilillii fide fatiyaan mana jirti. Waliin nutti lolteen wariiti fatiyaan waa takka irraa waan qabdu gaariillee hattaa waa takka irraa waan qabu. Akkasirrattiin baratees baarumti si tumee jechuu dhageetiin akkasitti waan tana dhugumatti adda baafadhaa yoo isin harka keessaa qabaattee jee. Takka dhugaa dubbachuudhaaf silaanii fi baharnaan mari'ate. Egaa baariis si tume jechuudhaan dhagee baaroo wanni irra si tume ilillii manamaa fidde. Ilillii manamaa fidde jechuudha si tume immoo maal irra si tume? Ati haa ta'u garuu ilillii manamaa fiddaas osoo jiru garuu wanni inni na tumeef maaliif ol baatee qilleensa irratti akkas godhattaa maaliif lallabdaa ati nama adaba hin qabne maaliif akkanatti haata jeeti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani yeroo sanitti gizeenii fi namni jecha naan jee if qabuu hin dandeenye aareetiin kee viidiyoo sammare ani aaree viidiyoo sammarraan halkan san viidiyoo laalee ganama gizeenii fi nanne hirriba irraa ka'u inni na tume sigalee garuu ammoo haanatumu baatus obboleessa kiyya badee feerra na tume tabaara asirratti illee dubbachuu hin fedhu maaliif tuminsa isaa siifillee himuullee hin fedhuan. Dhugaadha. Daawwattoonni keetilleen ni dogoggortee siin jaanii wanni dogoggorte akkaataa harka keessaa hin qabne ilillii saniis akkaataa harka keessaa hin qabne isiin rabbii jiinagee isiin haa hojjedhafe jechuu siisanii fi as fiddee anilleen harkeetiin jira akka harka keessaa hin qabne duraan akkasiin se'aa ture. Daawwattoonni keetilleen duraan akkas se'aa ture akkaataa harka keessaa hin qabne naa galte baar amma wanni irra si tumeef ilillii manamaa fiddaallee osoo hin ta'in viidiyoo qilleensa irratti. Maaliif ol baatee akkasii qaayitee lallabdee viidiyoo martaadha. Viidiyoo martaadha. Yoonni fi namni si tuqellee maaf natti hin matin. Anaatu jira nama dubbatees anaatu kabajaaf godhaa ja'anii yookaan immoo nama yoo walitti buutan bu'iinsa san keessatti araaraatu namaa jidduu jira
أنا سوسي فلسي في سيوخا أنا مثلا ما تدبت مال إسين وإسين توين فتي هذا تيسين تفيد أنا جاني أتي مالتو إنما أقول بينا ما ستويسي سيوخا مالتوس وانتي كبار أسئلة اللبسي سيدون إني رتنا تومين. Dhugaadhaa jechuudha dhugaadhaa. Namni yoo waan fedhe siin jees yoo si arrabsees ati qilleensa irratti urbaatee gartee kabajaatillee na hinne kabajaa obboleessa keetillee hin hinne kabajaatillee balleesseeti obboleessa keetillee balleessite obboleessi kee nama kabajamaadha namayyuu fedha lafattiis qilleensa irrattis namayyuu fedha. Namni hin beekne jiru obboleessa kee. Naman tokko inni naman tokko bakka sanatti badii hojjette. Badii xiyyaanuu beekeetiin dhugaa rabbi dubbachuudhaaf akkaan ittiin badii namni badii hin beekne namaa miti si galee aarumaa sancuu kana goosise malee namni badii hin beekne namaa miti badii xiyyaanuu beekeetiin fudhadheetiin jira. Dhugaadha. Khaniin baharittiin himin ol ba'ee viidiyoo san akkasiin lallabee namaan jecha tuttuqee maruun kiyyaahoo tokkokkora guddaadha. Jalqabuma sanuu obboleessa kee kanatti himte waan akkana namni illee naan jaa isilleen fatiyaan tunilleen torbaan kutee gartee na dhukkumuun kiyya torbaan kutee isuma tanaa'u mana ni beeti deemtee ifiin dhuftuu isin hafizaan ture. Anilleen bakka sanitti ililli waan hin jeen qabani beektaa. Dubbiin kun akka dogoggora keessa nagalcheedha garuu immoo anan galchu jee akkaan itti yaadee ture. Ililli hoottuun jeen mana fatiyaadhaan beekta manni qaama dureenis ta'e see turte hoottumatuma keetiin ani yoon ifin dubbii tana keessa kaniin seenu ta'e hatta bahar nan dhiisu hatta fatiyaan nan dhiiftu miiluma keetiin koottuun jeen. Hafiizaa rabbii jeeti mana sanni fatiyaan nattiis ni lolti kophaa hiyyoon dhufeen talmaaltu si fideettee nan dhiiftu. Saniifuu ammoo yoon ifi ati jaartii obboleessa keetiif yoo gama keetiin naa laafte Rabbi jee khottu an mafuudi hulaatana dura jirti gizeen haa dawwaltu si garee khottu na fudnaan jette ani sababa sanittiin waa hunda tolchee meeffatiyaallee yoo xiqqishuma naa gammadde jee kaameeraa kaayyadhe jechuu mana kana dhufee hatta viidiyoo san ani mataa kiyyaaf hin gadhiifadhaa osoo hin jee yaadin silaaniif beek hasidummaa yaade viidiyoo san mataa kiyya irratti hin gadhiifadhaa si garee viidiyoo san dirqamaan osoo ni fi isiin loltu jechuu osoo fatiyaanis hin galfti YouTube kiyya erga hin dhiistu viidiyoo tana jettee osoo isin loltu ani gadhiise si galee viidiyoo san gadhiifamte maaliif silaaniif hammeenya dalage hammeenya isaan lameen kana jidduutti silaan barbaade bultii isaanii tana warri diiguuf deemtaa hafiza bultii obboleessa keetiin aanjoo hedduutu jira. Bultii obboleessa ifiidha dhalummaan feetee haasinummaan feetee abbaa ilmaaniitiif haadha ilmaanii namni addaan diiguu jaalatu hin jiru. Le'innoo ililli baalli mukarratti toltii jaanaadha irratti toltii. Saniifuu ilmaan bahar keessaa fatiyaa baasuus hin jaaladhu. Baharis baasuu hin jaaladhu. Akkuma kanaan dura dabretti akkumaan dheengadda booyaa turetti yoo ammoo rokkinni isaanirra ka dhufu ta'e osoo namni tokko hin laaleessine ilmaan isaanii yoo adiyyooman anuma qofa laaleessa. Kana Ozooni fu ani qoftiin hin beekne hordoftoonnis ni beekan hatta namni lafarra jiru hundinuu ni beekan. Namni itti aanu tokko hin jiru. Anumaan yaaddawa ilmaan baar biyya namaa kana keessa jiran haati teenyas hin jirtu abbaan keenyas hin jiru. Yoon ifi ilmaan baar kana biraa fatiyaan tokko gad baatu taate anumaa keessa jira anumaa cinqata anumaa rakkata. Saniifuu ani wanni mana baar teessee maal isaan jennaaniin ol ba'ee viidiyoo san alallal jee dhugaadha lallabee akka baar arsuttiin dalagee kana. Baadillee fi daawwattoonnillee sitti aaree jira. Bakka sana sitti aaranii jiranii garuu wayin itti gaafachuu fedhu ati dhugumatti waa'ee lillii tana harka keessaan qabdu waa takka waan irraa qabdu ni qabda waa'ee lillii tana irratti baharoo waa'ee lillii tana waan sibiira dubbatanii qaba. Inni noo mana kana fidii jeetoo sirni mee jira. Inni noo isiinoo miyyuu isiinoo lillii noo bahar kana niin jaaladha. Nin jaaladha jettee nin jaaladhaa baar kan nin fedhaa baar keessan kana akkana fuudhuu jettee waan dubbattanii jirti. Wallahi dhugaa rabbi dubbachuudha. Sila arraan tana quxusuu kiyyatee bahar yookaan hiriyaa kiyyatee dhaabbinaan an dhaabbadhu kanatti sila hiriyaa kiyyatee wajjinis ni naasawa. Yaada fedhan jaalalaa haa ta'u fedhan jaarsaa jaartii waa'ee jaarsaa jaartii illee haa ta'u nama wajjin haasa'u jeeni yaada. Garuu bahar anaaf hangafa asii galee. Dhugaadha. Anaaf hangafni abbaadha. Abbaan waa'ee jireenya isaa malee waa'ee akkaataa itti guddina keetii malee si wajjin ni dubbata hin dubbatu. Bahar keenya jechuun ana waa'ee akkaataa akkamitti akkaan guddatu akkamittiin jireenyi kiyya akka fooyya'u jireenyi kiyyaaf kasaa akkami guddatu
dalagannee kan keessaa jireenya keenya fooyyessinaa malee haafizaa waa'ee fuudhaa fi waa'ee ilillii fuufidi jeeni saba sanii mana san isii keessaaniif dhiifamanii gootifatiyaanii fidii dhiifama goosisii jee haafizaa mana san fiddee jaan garuu hijiba soba ani ilillee wanni irra fideen addawwalte karaaraan addawwalte rabbii jee qoonna fuudhisin naan jennaan hayyee jee fide baakeenya wallaahi laaziim quba hin qabu anilleen quba hin qabu. Bakka sanatti shakkitee fatiyaallee inni shakkitee si hojii dhufuu saniitu shakkisiise. Saarugaa. Shakkisiise ati hoo fatiyaa sana biratti hoo wanni duraan dubbattanii jirti. Fatiyaa fi ati hoo wanni ol buutanii jirti. Ani fatiyaa fi ani dhugaa rabbi dubbachuun naa fatiyaan akka aadaan immoo akka obboleeyyanii takka mana kana keessa wajjin jirra. Naa fatiyaan takka waa'ee intala tanaa dhiisiiti waa'ee biraatu wajjin haasofne taphaa fi qofla takkaatu wajji taphanneetu hin quufne sii galee. Ani naaf fatiyaan akka maqluuqa mana kana keessa wajji deemnee taphannee wal qarqaaruu malee takka waa'ee lilliitu asaabii keenya keessaa nu hin jiru. Nurraa haftee jenneeti dubbachaa jirra malee takka isin nutti ibsi jennee ijjaanne. Dhugaadha. Namni tokko tokko hafizaatu intala tana nutti deebisee hafizaatu dubbii isee haasee naan jaa. Garuu anaa miti. Waan tanaati keessan jirti. Waan keessan jiru. Dhugaadha daawwattoonni garuu waggaati ilillee abdee mana fidde bakka sanatti waan asiin jaan bakka sanatti ililleen tun ilillee tanaa fi baariis wajjin wal qabanii jettee atillee naarteeti wal baatee wanni dubbattee obboleessi kiyya amma duraas dubbattee jirta obboleessi kiyya silaa akka naa fuudhee ilmaan naa horu ilmaan hedduu naa horu niin fedha silaa qaalii kiyya godhatee qaalii kiyya naa godhee akkasiniin fuudhee ittiin tabiraatiin itti fuudhaa itti illee dubbattee jirta. Waaniin ani irra bakka san jeeni beeyta dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bahariin jeelaa amma fiidiyoo san keessatti illee ani nam baariis hin tuyne hatta fatiyaallee hin tuyne nama tokko illee hin tuyne maaliin jee bahar ilmaan kee kana dhiisiitii maatii kee kana keessaa be'i haati tiyya dhuftee jechuu keessaa be'i kootu naa fuudhi silaa jetteenu nama fuudhuu miti. Sigalee maatii jaalatu kana keessaa nama be'ee fuudhuu miti. Yoo qaalee hiyyamee misaaliif namni guddaan sirra guddaa tokko yoo deebi'ee marii kanaas hin mari'ate marii isaa kana akkam gootaati. Akka nama tokkotti. Siinuun mari'atu bakka kanatti. Naanuun mari'atu silaa naan mari'ateehu lakki baakeenya hin fuudhin jireenyuma kana wal fooyyeessineetuma jiraannaa hin jaan. Garuu inni nuunaan hin mari'annee inni nuunaan hin mari'atu hatta qaalee yoon fuudhi jeenu naaf hin fuudhuu. Beeku ummataatu naan jee nama haala raasuu fi kana kanaatu haafizaa bahariitu fuudha akka inni fuudha hayyamee fi jaan garuutu an baar nama naan mari'atu miti nama narra sammuu qabu nama irra yaadu akkamittiin an bahar fuusisa siigalee akkaan itti bahar fuusisuus hin qabu kanaas inni takka naan mari'anne silaa naan mari'ateehu haafizaa niin fuudha afaan aan hin mari'atu hattaa waan inni isa beekuuf jecha yoo jireenyuma keenya naan mari'ate malee. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya akka isiin harka keessaa hin qabne naa ibsitee jirti dhugumatti namuu numa shakke namuu numa shakkee duraan harka keessaa qabdii waan kana obboleessii kana dhugumaan buusisu deemtii jeeti shakkee viidiyoo ol baateetillee haasoyte garuu dhala isiin tun dhalaadha namni hin dogoggorre hin jiru dogoggorte wanni irratti dogoggorte ol baatee gartee viidiyoo namni hin dogoggorre hin jiru namni ni dogoggora. Miyyoo gartee osoo baartee sin bilbiliin osoo fateettee sin bilbiliin qabdee manaan fiduun dogoggora jettanii daawwattoota keenya dogoggora san akka hin qabne ibsitee jirti ammaan tana hafizaan namni badii hin qabne jiru balleesse anaatu balleesse dhugaan ajjaas dhugaa rabbi dubbachuudhaaf badiin tiyya ni beeyta hatta hordoftotaaf kabajamtoota keessatti illee anaatu balleesse ani wanni hin dubbachuuf ni beeyta waan biraa osoo hin ta'in dubbii guddatte farreetti hin feetanii jette oromoo warreenii fi arrabsuu jiran hedduutu jira hatta viidiyoon dhiifama gaafadhe jala hundattuu namni hundi dhiifama yoo hin gaafadhellee usmaarritti usmirriyyoo garuu maqaa hin taane naaf kennaa jiranii warreen maqaa hin taane naaf kennitillee hedduu takka galatoomaa innoo diluma narraa dhiqattan maaliif aqliin dhalaadhaa jira hanga harmi isiidhaa irra takka irraatii jaan aqliin qabnu nuti dhalaa sila aqlii qabaanne waan kaneef dura rabbiin kee wanni kun badiidhaaf isa dhaabbuu jee rabbiin kee naaf hime waan kana hin dalagu ture. Dhugaadhaa daawwattoota hordoftoota keenya garuu isiin dhalaadhaa. Dhalaan numa dogoggora dhalaami dhiirtuu ni dogoggora osuma dogoggoranii garuu dogoggora san keessatti namni dogoggora fi beekuun waan guddaa takka dogoggora beekteeti dhiifama gaafatte atummaanuu wallaahi
duraan akka mataa kiyyattuwan Hafizaa waan kan akkami gootii gartee ilmaan isaa xaana kana gartee waan san harka keessaa qabdii uummanni jaanii haasawwan san ilmaan isaa kana hanga yerootiin malee isiin hin qabdu isiin tun deemtee heerumti. Hogga deemtee heerumte ilmaan kanaa walii qaqqabuuf hin dandeessu yoo inni gartee akkasitti hafuudhu ta'e mashaakilli xiqqaan tokko numa dhufa. Ijoolluma tanaafuu wal deebisee namni mana nyaataa fi dhugaatii godhuu hin jiru. Bakka sanatti dogoggora gootee jeetiin dubbadhee anuu duraanuu garuu an dogoggora keessan amma akkaan hin argin nillee kakatte dhugumatti dogoggora san hin qabdu. Hafizaan daawwattoota fi hordoftoota keenya akka nama tokkotti dhufeetiin gaafadhee isiis waan tana baarilleen ni tumee jechuu dhagee badiisiitiif tumee jeetiin isii duuba dubbadhee innummaan sanuu akka gartee badiin isiin qabdu hin jirtu garuu akkuma ol baatee gartee viidiyoo irratti haasoittanii fi viidiyoo sanuu maaliif haasoittaa nan gaafattu yoo jira Fatiyaan tun sitti dubbattellee asumatti mana kana keessatti natti hin himtu miyyuma sanuu fiduu san osoo isumattuun himin gartee mana kana fiddee jettee gartee akkas jeeni kanumaafuu daawwattoota fi hordoftoonni dhiifama akka gootaniif isin gaafadhaanis. Hordoftoota kabajamtoota kiyya Najjaash hedduu akka galatoome leennoo dhuftee viidiyoo kana maruu keetiif warreen na namanne warreen Hafizaa ammallee harka keessaa qabdaa kanaan jettan taate Fatiyaadha wajjinis fidee gaaf takka ililliin tunis numa mul'atti isa walaalaa gaaf takka yoonii fi rabbiin jee yoonii fi duutii rabbiin usaamu baatte hatta ilillii san bira dhaqee viidiyoo kiyya isinii maruun hin oolamu leennoo akkaan ani harka keessaa qabu waan isin barbaaddanii akka feetan yoo ilillii godhi jettan godhee viidiyoo isinii maruun kiyya oolamu leennoo harka keessaa hin qabu ilillii waluu naaf ilillii waluu hin beenu asla waluu hin beenu wallaahi waan isinii himaa raqama kiyya fudhattee raqama kiyya duraan qabdee haalii nagayaa turree gaafa lafti nagayaati raqama kiyya gaafa san qabdi nadda waltee Hafizaa rabbii jecha kottu gabbuu hin nafu badiin uleen jechuun uleen obboleessaa haruma sirriin nama deebisiti malee nama hin jalliftu. Isinii galee silaanii fi arraan tana uleen isaa sanuu natumuu baatte deebiituu dhiifaman gaafadhu galee akkuma baalagee yaani baalagummaan qabu san garteemi akkasumatti hin baalagummatii yaani itti fufa malee deebi'ee dhiifaman gaafadhu leennoo waan obboleessa kiyya jaaladhuuf waan hedduu takka kabajuufiin dhiifama sanuu dhufee jechuun jira baalagummatii beekee. Waan bareedaadha maaliif ani baalagummaa teessanis sirratti isin agarre baalagummaan isaan jaan takkattuu viidiyoo ol baatee haasoitee waraabsisanii lafattis yeroo hedduudhaan si harkaa waliin jirra baalagummaa san hin qabdu takka garuu nama duraanuma taati tana sayaan taate ilaalummanni sayaan taatee daawwattoonni akka dhiifama sii godhan waan targartee bultii obboleessa isii facaasuun hin feetu. Namnummaan kamiyyuu bultii obboleessa fi laaquun fedhu tokkummaanu leennoo maaliif anumaa rakkata. Anumaa cinqata saniifuu facaasuun fedhu biyya namaa keessa jirra. Anillee duraanillee maaliin jedhee beektaa firra dhaabdee ilaaluu hin qabdu isiin tun dhalaadhaa yoo ishii taate jaarsi sii kun jaarsi sii kana obboleettiin jaarsa isii hoggoo heerumte dhalaa biraa akkanatti fiddee. Dhugaadha nama dhageessa yoonii fi amma misaaliif mammeen dhalaa biraan irra fidu ta'e obboleettiin mammee dhalaa biraa hafiddu ta'e garuu numaan wanta akka anuma keessa nama dhufa leennoo dhufuu keessa dhiisiniin lolaahu maaliif ammaalitti ta'eetiin inni isaan dhalaa biraa irra fidanii moo anuma jaalannee warra isaanii nan jaalannee obboleessisii nan jaalannee numaan ja'a saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya ba'aa keenyaas quba hin qabu ani Fatiyaa akkaan jaaladhu ni beeytanii saniifuu ani Fatiyaa ummaatii yaanu hin jijjiiru dhugaan isinii himaa. Daawwattoonni akkas dhaan harka isirraa nyaattee dhugdee. Dhugaadha naam harka keessirraa harka Fatiyaa irraa nyaattee harka Fatiyaattiin guddadhee harka Fatiyaattiin as gahee garuu ammoo ani Fatiyaa tuquudhaaf illee wallaahi yeroo hin qabu Fatiyaan tuqu. Fatiyaa jechuun mataa kiyya gubbaadha. Namni Fatiyaattiin narra chaanus hin jiru. Egaa daawwattoota keenya hunoo Fatiyaas dhiifama gaafadheetiin isinii gartee viidiyoo waraabee isii wajjin isinii gadhiisa jettee akkaan waa takka keessaa harka hin qabnes waa'ee tanaa jettee dubbattee daawwattoota keenya akkuma gartan kana hunoo Hafizaan tanumaa dhiifama akka gootaniifin asumaan isinii dhaamaa jira.
Takkanaati hordoftaa kabajamtoota kiyya viidiyoo teenyee isin tottee laayik sabskiraayib koomentii godhuu hin dagatinaa isinin jenna garuu saammoo dhiifama namni fi kan beekne namaa miti dhiifamni kiyya dhiifama kiyyaan isin gaafachuu jira onni irraan dhiifama isin gaafachuu jira najjaash asumaanu akka hedduu dhiifama takka isinillee warri lafaallee dhiifama naa gootanii isin gaafadha innoo ilmi dhiiraa dhufee haafizaa bakka fagoo gala dhufee haafizaa badii tana siitu qabajaanii waan akkanaa jee dhufee naga gaafachuu isaatiif hedduu takka galatoomoo ati hedduu takka galatoomi sinjaa atilleen galatoomi sinjaa atilleen waan gartee namni halaala ajuu qilleensa raajuu san sibiraan agarree hin qabdu san hunda keessa akka hin jirreen naa mul'ate haasawa san keessa akka waa takka hin jirreen naa mul'ate kanaafuu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hordoftoota walumaan qabnalleedha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa kunoo sagantaa keenya ta'arraa kan fakkaatti dubbiin dhugaadhaa kanumaa dubbiin dhugaa kan nuti barbaannu kan namni hundi barbaadu kanarraa barbaaddan akka biraa kan hin qabee jabeessee jiru hin jiru dhiifama narraa taadhaa dhiifama isin gaafattee dhiifama godhaa fi assalaamu alaikum.